kana beekun jiru anillee ofii ittiin dhaqadha isilleen ofii ittiin dhaqatti maarree isirra simatu wayyaadha waanuma isiin jette kanaa kenniif yoo jettanis rakkoon qabu ani ilaala dhimma isiit irratti jechuun rakkoon qabu waan takka mormii tokkoon qabu garuu immoo namoota biraa jechuun ka dhimma hojiitiif mallaqa na kennatee process godheefi osoo process godhamee jiru okay already hojjadheefi ka hafi amma ajandaan deemaa jiru haadha daa'imanii tanaa fi ijoollee torban fi isaati mucattii sabboontu jedhamtu takka saniin alatti nama biraa fida ragaa isaanii wajjin fida mee ragama qabadhaati mana keessan banaa viidiyoon as na baasa nama na himatu sanillee viidiyoon as fida yellama himata ijoolleen na arrabsitu sunniinillee warra fooloo xixiqqaa warruma na beeku warra aaranatti qabu maallaqa naafuu dinamarraa jedhan habibi annama himanni Dubai kana qofatti 650 bira jiru ani jechu ragaa qabatama nama bar miliyoona tokko tuqaa lama ol deebise sigala guyyaa adiin jechu sigale ana gaarummaa kiyya osoo hin taane gaarummaa kiyyaasa osoo hin taane hayxii haadha daa'immaniitun wallahi billahi anaa hirriba na orgeeyna kafaltaaf yoo jettan sanii ol naqaba rakkoon qabu sanii ol naqaba in kennaaf promise garuu immoo an dhugaan akka naa baramu barbaada tokkoffaa miidiyaa kanarratti 3 qofa naa kenna Nuuraddiinii jedhe hayyee 3 sii kenna risiitii 3 calaqqisiisu of biraa qabdaa jettanii hin gaafan lama risiitiin ati galchiteef kasi bira jiru jira jettanii hin gaafan tokko wanni isin beekuu qabdan 71 sii galchee jedhanii gaafadha tokko ragaa fidachuu danda'a waan ta'eef tokko 50 sii galchee jedhanii gaafadha lama 45 sii galchee jedhanii gaafadha sadi 5,000 sii galchee jedhanii gaafadha birri Itoophiyaa 4 masjiidaaf jecha 20 way almost risiitiin isaan jira sanillee sii fida si gargaarsaaf yeroo 2 galcheef gaafadha birrii kana wali edaati birriin kun 3,000 ol yoo ka ta'u taate tariiti isillee akka haasoftu kanatti dogongortuu ta'uu dandeetti kanaaf anallee na qulqulleessa isillee qulqulleessa ani nama waa akkatee miti namni waa namatti kennatuun kaleessa jira kafaluunillee kaleessa jira garuu maqaa wal balleessuun immootu akkaa miti nama biyya kana keessa jirutti dhuftee annama nama keessa mootii tana namarraa guuri namni maa nama baasasa shafanaa ta'uu danda'u mudee taraa miti amma labsii isin labsitan nullee labsinee jirra adeemsa isin ittiin deemtan irmijjaa tokko fuulduratti deemna jedhee namni dubbatellee ana habiibi hidaayyaan bootti jennaan jabaattoo hin gungumtii jedhan sigalee ilma namaati gaafa qindooftee nama arrabsisiiftu qindooftee nama arrabsisiisuu hin dandeetta maqballeessin gaarii miti arrabsoo immoo ani hin danda'u uumama kiyyaan nama arrabsuus hin danda'u kanaaf haqa isiin irraa galchaa fi anallee qulqulleessaa isillee qulqulleessaa tarabbii fi tanamallee kalaas dhugaan lafarra jiru kana ilu yennu usmiyye gama bilbilaati yoo deebine iluulleen dhufee jira iluun gaaf tokko naa bilbile jarana aniin kun jechuun wallaahi billahi ganama bahee galgala jaartiiti jetti sa'aatii ani itti galu namoonni biyya kana keessa jiran hin beekanii isinii galee ilmi namaa kun biizii ta'uu danda'a yeroo inni naa bilbilutti hin argine waatsaappiin immootu hin dalagu daayirektii sii bilbile naan jedhee bilbila isaatu hin beeku ani isinii galee yeroo ani keessan dhaqee barreessuufitti naa deebisuu hin dandeenye faakti dhugaan lafa jiru kanaaf waan kana qulqulleessa anallee qulqulleessa arra osoo kaduu taate idaa namaatiin du'e naan jettanii idaa namaa irra jira yaanii namni kafalurra an ofumaa kiyya osoo lubbuun jiru kafaluu naa wayyaa isiniin jechuu barbaada kara neegatiivitti fudhattanii haasaa kiyya kana hin hubatinaati poozitiifi maa waan kana qulqulleessaa isiniin jechuu barbaadeeti borutti yoo dandeettan mana mucaa Harargee san Kadiir soddaa kennaa san dhaqaati achitti hin dhufa akkaataa saniin qulqulleessinaa ishee okay, ilu cara kana wanda jiraate. Gaariidha boonaa fi iluun illee waan yaa dhagama usme jarraa dubbattu waan miyuuti qabadha. Boonaa fi iluun illee dubbadha waan kana irratti. warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhu kaayima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagara jirta wana. Yoo ulfaadhu kabajami hawaasa keenya galatoomaadha.
waa hunda argaa jirtanii kallattii hundaanuu nuti kaleessallee dhimma nam tokkotu irraa hin qabnu. Nuuraddiinis yoo taate nama miidiyaa kanarratti beeknu haqa namaa ofirraa deebisaan jenne malee kottu warrun waan jenne jechuudha. Namni gadi bahee haqa gartee haqa qulqulluu biraa qaba. Mee ragaan kan keemeeti kun ragaan kiyya kana bakka namni jedhetti keessatti haadha miskiinaa san ni beekamu. Nuuraddiin natti dhiyaatu bilook na godhe. Wanti inni bilook na godhe ooruu naa kaaf hin jenneen haqa namaa ofirraa deebisi jedheen. Haddallee borullee nama dhufee haqa namaa deebisi namaan jedhe ibaluun irraa haqa qaba jedhu obboleessa kiyya maan taane haqa namaa deebisi jechuu hin jennaan haddallee borullee jechuudha. Namni daangaa walitti cabsee daangaa walirraa qabu tokko hin qabu. Nuuraddiin yoo taate miidiyaa kana walirra hin jirra. Waan atillee mana banattee asirraa caffaraa turte lallabaallee turte bilookillee nu gootu dhagayaatuma turre jechuudha. Nuti sodaachisaa akkasii bakka hin qabnu. Obboleessoo. Sodaachisaa akkasii keessaa nama sodaachisuu akkana jechuu haddallee borullee nama haqa Nuuraddiin haqa kiyyatu irra jira jedhe ragaa wajjin. Fakkeenya mana kana keessa dhufee mana kootis dhufee kailuutis dhufee namni yoo gaafatu jalqaba nama san qulqulleessinee viidiyoodhaan as bahi. Ati qulqullaayaadha. Viidiyoodhaan alatti maali risiitiin ati qabdu sagaleen ati qabdu barruun ati qabdu gaafa inni akkas jedhe ragaa namarraa fuuna jechuudha. Haddallee borullee kallattii kanaan namni dhiyaate si'ii miti abbaa kee yoo ta'e abbaa qabeenyaatii miti gartee abbaa qabeenya addunyaa yoo ta'e seeratti ni dhiyaata. Seerri isuma kana jechuudha. Tola sooshaal miidiyaa kanarratti gaafa wanti kun dhiyaateetti wal argaa jirra. Mee Nuuraddiin dabaree naa kenna yeroo hedduu haasofte. Amma ani bahuuf deemaa jira. Carraa sii kenna Nuuraddiin dubbata koi. Nuuraddiin dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Nama tas gabbaa'e carraa isaa eegee achi booda ni dubbata. Ani bakka hojii gahee jira ka bakka hojii kiyyaa gahee jira Habibi. Ela dhaggeeffadhu Nuuraddiin. Deessuun hin barbaachisu. Boona waan tokko goonuu mee Nuuraddiin daqiiqama takkitti yookiin sagantii wayii naa kenna waan takka dubbadha. Waan gootu ati. Mana mucaa amma Kadiirii Harargee kanatti jechuun boru beellamaati. Sa'aatii inni mana banetti anillee walii bilbillee ayitti mucayyoo haa kafalamuudha mu ajandaa barbaanna amma. Ayitti mucayyoo boonaa fi waan takka dubbadha. Koi Ramza. Amma dabareen teenya haadara keenya dabareen keenya furadha. Ramza koi mee boona waan takka amma ergeen illee deema kan jiru taate rakkoon qabu ufin sababatiin haa deemu. Dhageeffadha waa tokko sinima. Gadiin dhiisin amaan waan namni na hidhe jira miti jarana amma wanni gootan iluu fi Usmeen waraana keessan ka koomentii nama rabsiisiftan kana dachaafadha. Dachaafadha wallahi billahi. Akanama ati baafnanii dhageeffadhu ayitu ijoollee kana gallaan iluu dubbadhu. Irraa naa kenna hojii deemee keessa fagoo hin deemnu gaggabaasee tokko tuqee bira darbaa Nuuraddiin baga dhufte. Warri komentii kuni warrumaa qabaasan caala nuti ajajne illee yoo dhugaa dubbanne isaan ajajanii beekanii yoo nu balleessine nullee akkasuma akaa'anii kuni warraa qabaasu caala nuyi asirraa haasawurra warra komentiitti qabaasu jechuudha. Bakka maraa deemee nama hiyyeeyyiisiisaa jira boochisaa haadha qabira. Nuti wanni sirraa qabnu takka hin jiru Nuuraddiin gaafa walaallee ofii dhuftee nu dura dhaabbattee haqa biraa kan baafnu achirra waliin mufii godhannee jechuu barbaadne achi keetuyyuu hin beektu kan namaa dubbattaanne walitti daddarbuu jalqabne amma haqa namaa eegin kenna jettu waan qabdu fidadhu isaanillee haa fidatanii achi isaanillee saantimiin akkasitti ittiin darbin teellee achi hin darbin isin martuu nuuf qitte dhuftee akka nama madhattee yoo kennite nusirraa ajaa'ibanni qabnu hin jiru wallaahi waluu Ayyee bakka. biiftuu argitee maal biiftuu gaafsan dhuftee argitee achas namni waan biiftuu haasaban jiru. Nama sagantaa jira jedhi iluu kiyya amma laayibilleen arguu dandeettani sababa san deema. Waliin dachaana keessallee naa bilbiliiti ila gurbatti xennaga eenyu Usmiyee atis yoo dandeette keessan naa bilbili na dubbisi ragaa qabdu qulqulleeffatu ragaa qabdu anis maashee. Wanti keessa jedhamu tokko hin jiru Habibi. Keessa wanni nama kabaltalaan. Keessa gubboon gara keessaa moo'ichi gara keessaa hin jiru. Maa goota gastii taatanii goota gastiin ta'ina. Nuuraddiin dhageeffadhu. Keessaan naa bilbilee raasa. Maal godhaa keessaa bilbiltaa? Madalini dhuftee sirra kaffaltaa. kenna jiru. Egaa asirra fixannee bar. Keessan bilbilaan wanni gaafannu hin jiraa miti. Ragaan fidataa isaanillee fidatanii maa saantimii takka hin taane isaanii haa kennu waliif haa kakatan yoo ammoo kana jedhe quraana fidee muslimaa miti akka tokko addaan baafna quraanaan ragaan addaan baasne achi fidna jechuudha haadha teenya fidna jechuun qabsoon hin dhaabatte jechuudha warroota biraa jira warroota hedduun jechuudha sunillee ittuma fufa qabsoon kanuma. Bara amma laal gabaabsinee Yaada gaariidha. walii gallee bara tokkoffaa
akkam jenne beeyta wanni kun bor achirratti himannaa guutuun wajjinni dhiyaata warri himannaa birallee qabu takkamatti qulqulleessee bahuu barbaadan illee dhageeffadha haala ta'e nama qulqulleessine qabsoo biraatti deebuu osoo hin tanitti inni sundaa of qulqulleessee arraba hawaasaa kana jalaa bilisa ta'u koomanti illee gaafsan irraa dhaabata hawaasni nullee warra asirraa waa jennuun irraa dhaabata arraba yoo taate nu guyyaa anamma guyyaa irraa qofa arrabse dhugaa dubbachuuf ganamaa fi ammareef tanaa arrabse tana lamaan malee kana dura haqa gaafataa ture malee guyyaa takka nuuraddiin akkana jedheen hin beeku isni galee maaliif kanaafuu inni si ajjeesiisaa iluu hin dandeenyu ati suudii jirta midhaan inni jedheen achirratti gaa waliin buune naaf hin. Sila ani gaafa tokko vaakeeshin inni dhufa biyyalleen deema warra caffartu tana ani zarii gootaati obboleessoo nama sodaadden beeku si miti saba biraatu an addakiyya Itoophiyaa irraa ka'ee Liibiyaa nama seene obboleessoo Tigiree 27 ofirraa teessaatti bu'aa waltuma maal tannii sodaadha se ummanni maa caffar qoy rabbii geeseen waran balgaaba bakka isin jirtan hun dhufa vaakeeshina Dubaay malleen dhufa. Sheetichatti biyya keessa wanti caammaa sheekota riidu tana dhiisi qoy tana galmee isii xiqqoo ni qabna galmee sanin qoranna ni finna waan isin ciwciwu jettuuf suuta irra geenya rakkoon qabu ufii tuqaarti bara mucaan Heydar jedhu kun baabaan irratti waa balleesse wal lollee rakkoon qabun illee hin kenni uumana irraan qaban jedha sirra jireenyaa saniif wal lol dhiisuma namicha kana ما ودونا ما كانوا جالتهم كان يدرج لنين كل اللي قدامه كيسان نعرف سامر نم تيجي تفكر تكان كيسان نم ود فرنجي ودو كنا قوت مالي ده كيسان نعرف ويا مرة به وان إذا جاي وهذا كيسان جين اللي قدامه إيه أنم أكن هرّي أرجم به هرّي أفانيو كيسان الله لنا فان غريغو جلان إيه كيسان لفا أرجن جتشو نم أكن أرجم به نم بيجا ويجي والله جرا من تبنا نيوبر بس أما يمنو نم أكن فارا وان بين أرجم بقوانا يوان شيء كوي وابيتو سيدا وانتي أكن ما مدورة قد أتى وليقت أريد في الأتى أريد نهر التومبا وفي أول التومبا وفي الأتى وليقت دم تبلا دا وانتو مهايمين بالغ يا زوجتي كذا من وها زوجينو يمزوجين وركون كم شيء قالهم مبيتو نما تربينس كي نديما شيء قالهم تجوا نمني نبيه كانوا شيء كفي نينجن تكا كذا أولين بينا كذا دل أولين ده كأر أرولين كركال هم نسين أسير مسجد ربي جيبت كنا مشي كابور أتسنى دم تأفان وجيم بنتو إسيم غابن بريوي في دينجنن ما نقول أتكلم ما ودنا واقعين نجالا تم جانغور ونني أسو بالغ ونسين أريد أقول أتكلم في لتو ويتان كعربون يديو تنابي كوريدار تولتة دبي نور الدين لون سير رفسان جرو سيمتي إدري رفسان جرو إدري واجهتي بتاعن وأنا ما نعرف سود بدار واجهتي بتاعن بدينا اللي سيرا obboleesso awajaa godhadhuutaa waan olii gad deemte iyyituuf an arrabsituuf hin jiru keessa an arrabsitaa gubbaan na arrabsitaa an beekaa si dhiisa barsitti kolfa akka ati mahaayimii taate si beeka an takka an galmee kee si beeka keessa waan ati hojjattu galama singal kashilabbee asirra deemtu tanni tashee kof hin jettu dalagaa isii hin beeka maal godhaa dubbadha malee wallahi waan biraa qorannee walitti deemina koy maal qoratu sila maal mee koy dhaabi koy abida turan ramza haasa'uu barbaada please yeroo haasa'u najalaan haasa'in carraasii kennu itti himaa warri isaanii waan akka nama jirtu Ameerikaa dhufa jedhu obboleesso Ameerikaan shaashamannee yookiin Finfinnee yookiin bakka ati deemteetti sadaqaa nyaattu san sitti hin fakkaatin akkanumaan hin deemtu Dubaayii namni si waamu Suudii faa sitti hin fakkaatin akkanaan deemuu hin dandeettu Ameerikaa gowaan akkana kun Ameerikaa illee dhufu inni biraa seera Ameerikaatu hin beektu Ameerikaa dhuftee namaa wal loltu maal gootaa jarjartee cinqitee as gubbaa deemtee jibda nuu biyya ni galla gaafa nu biyya galle yoo nama taate kootu nu gaafadhu wanti koone bakka asirra deemtee ni jira kakor harree jechu gurri afaan gurra kana namicha kana mee olaalta argite akkanuma ganama kaa iyya asiiti deemu iyya bakka an jiraamti goota na sodaata nama waggaa tare ijoolleen usmeen faa itti dhaadattee makiinaa paatroolii lama guuratee jechu waraana uteela dhaqee bara sodaattu akkana kanatti wajjin haasa wajjitti olii gad deemee dhaadate kaan ajjeesa waraabadha warra naman ajjeesa jedhu kan dhugaas hin jedha naman ajjeesa jechuun yakka akka ta'e waraabadha dhugaa akkanuma jechuun nama ajjeesaaf yoo hin taane kunniin warra dhuufuu dheessu qawweesee kunniin nama ajjeesa jedhu akkasii galatooma mukatti cabsaa isiisan nuuraddiiniin wal gaafannee wal lolle isii waan isii hudduu namaa kennisi sun beeku itti isiin seentu itti cabsaa isi masan uyyuu eegasiin kabajaa ditte wallahi kabajaa ditteer namaa mormachuu barbaadde nama arrabsuu barbaadde olii gad deemte maqaa
wanni sheekotaa kana jala tomaan beeytu mahaayini